Magaalaa Adaamaa keessatti nyaanni barattootaa manneen barnootaa keessatti hojiirra ooluun isaa harcaatii barattootaa kan hambise ta'uu barsiisonni manneen barnoota kutaa magaalaa Boolee tokko himan. Waajjirri barnoota kutaa magaalaa Boolee akkaataa dhiyeessii nyaata barattootaa irratti daawwannaa hojii gaggeesse. Qulqullina barnootaa galmaan ga'uu fi harcaatii barattootaa manneen barnootaa keessatti mul'atu hundeerraa furuuf mootummaan tarkaanfilee adda addaa fudhachuun hojiirra oolchaa jiru keessaa tokko nyaata barattootaati. Waajjirri barnootaa kutaa magaalaa Boolees manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa kutaa magaalichaa keessatti argamu akkaataa dhiyeessii nyaata barattootaa irratti manneen barnootaa Gadaa Birmajii, Gadaa Kiilolee fi Odaa sadarkaa tokkoffaa daawwannaa gaggeessan. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessatti nyaanni barattootaa hojiirra ooluun isaa harcaatii barattootaa kan hambise ta'uu barsiisonni manneen barnootaa kunneen dubbisne ni dubbatu. Qalleeyyii baay'eetu mana barumsaa kana keessa jiran. Achirratti rakkoon kun baay'ee furameef jedhee yaada. Barataa yoo yaaddu immoo barataan ganamaan nyaata kanaaf jedhee ganamaan ariitiidhaan dhufa. Ariitiidhaan gaafa inni dhufu immoo harcaatii fi barfannaan barnoota irratti jiru kun baay'ee hir'atee akka gaariitti baruuf barsiisuu irratti akka gaariitti adeemsisaa jirra jennee yaada. Achi keessa jijjiiramni argame maalidha? Barfannaa barattootaa hambiseera. Akkasumas harcaatii barataan immoo sirnaan barnootas akka itti hordofu nyaata sana osoo hin yaadiin garaa isaa yookiin waan biraa osoo hin yaadiin barnootas itti fufee harcaatii hambisee barfannaa hambisee barnootas akka hordofu jijjiirama baay'ee fideera nyaanni kun jechuudha dhiyaatuun isaa jechuudha. Barataan martu harka qalleeyyii jedha safara kan jirre caan isaanii garuu dhufanii ganama nyaatanii sirnaan gara daree seenanii akka baratan isaan taasisee jira jechuudha. Jijjiirama baay'ee fideera nyaanni kun jechuudha. Manni barumsaa keenya erga nyaata barattootaaf erga jalqabnees wantoota baay'eetu fooyya'aa dhufe jechuudha. Keessattuu harcaatiin barattootaa fudhannaa barnoota irratti illee ijoolleen baay'ee fedhiin barnoota isaanii dabalaa dhufuusaa arginee jirra jechuudha. Kanarratti sababni ganama barfatanii dhufuun illee hafee jira. Maaliif sababni ganamaan waan qophaa'uuf nyaannis sababa kanaan ijoolleen baay'ee jijjiirama guddaa barnoota fudhachuu irratti illee jijjiirama guddaa argina. Duraboonni manneen barnootaa Gadaa Birmajii, Kiilolee fi Odaa sadarkaa tokkoffaa qulqullina barnootaaf jedhamee nyaanni barattootaa erga hojiirra oolee jijjiiramni gama baruuf barsiisuutiin dhufee jira jedhan. Maqaan koo Dabbabees Badhaadhaan jedhama. Itti gaafatamtuu mana barumsa Gadaa Birmajiiti. Egaa sagantaa nyaata barattootaa kana akkuma mootummaan bara 2015 onkololeessa tokkorraa jalqabe yeruma isaan jalqabne jechuudha. Barana waggaa sadaffaadhaanis haala gaariidhaan itti fufnee jirra. Haala baruuf barsiisuu irratti egaa sagantaa nyaata barattootaa kun baay'ee bu'aa gaarii fideera gama hundaanuu jechuudha. Kunis maanni barattoonni harcaatii tokko malee akka barumsa isaanii baratan jaalalallee isaan gidduutti uumee jira. Ijoolleen immoo waliin nyaachuun egaa aadaa keenya akkuma ta'e ammallee akkuma agartu kana ijoolleen haala gaariidhaan nyaatanii ganama sa'aa isaanii kabajanii gara barumsaa seenu jechuudha. Faayidaan isaa tokkoffaa barattoonni nyaata dhabaan barattoonni mana barnootaa osoo hin dhufne hafan jiranii isaan kanneen harcaatii hambisaa. Lammaffaa ammallee walitti dhufeenya maatii harka qalleeyyiin jiranii harka qalleeyyii kanneen ammoo akka mana barnootaa keenyattis barataa 300 wayii adda baasneeti manni barnootaa addattis deeggarsa barnootaa meeshaalee barnootaatiin wal qabatee ulaagaalee isaan barbaachisan hunda kan guutee fi nyaatas akkuma isin argitan kana kutaa magaalaatii fi waajjira barnootaa wajjin ta'uudhaan deeggarsa iddootti barbaachisutis gaafannee nyaata haala kanaan kan nyaataadhaan ta'uu isaati. Maqaan kiyya Alamaayyoo Darajjiin jedhama. Dura bu'aa mana barumsaa Odaa sadarkaa tokkoffaati. Sa'aatii tokkoo fi walakkaa jalqabee nyaanni isaanii haga sa'aatii lamaa gidduutti kan raawwatamuu qaba waan ta'eef sana gidduutti barfannaa hambisuu irratti tokko waan gaarii ta'ee jira. Yookaan immoo jijjiirama guddaa arginee jirra. Lammaffaa irratti immoo ijoolleen baay'een isaanii baroota darban keessatti utuu nyaata nyaatiin dhufanii ijoolleen biratti mana barumsaa keessa dhukkuba adda addaatiin kan kufan kan maal ta'an baay'ee jiraa ture. Yeroo ammaa kana keessatti waggaa baranaa kana keessatti dhimma beeluutiin wal qabate yookaan immoo dhimma nyaata dhabuutiin wal qabate barataan tokkollee hagammaa rakkoon itti mudatiin nyaata manni barumsaa dhiyeessaa jiruun fayyadamaa ta'ee argamee jira jechaadha. Itti fufiisa nyaata barattootaa irratti amma hanqinni galtee nyaataa jiraachuus ni dubbatu duraboonni manneen barnootaa kunneen. Dhiyeessiin nyaataa jiraatu malee yeroo nuti itti fudhannaan kennaa yoo xiqqaate torbaniin nu kennama. Amma torbaniin haala barataa qabnuu fi nyaanni dhiyaachaa jiru baay'ee waliin simu. Torbaniin kuntaala lama fudhannaa, zayitii muraasa fudhannaa. Inni sun rakkoo baasii adda addaatiin saaxileera. Tokkoffaa torbaniin baajaajiidhaan deemnee yoo finnu baasii sanaaf hin ta'a.
kan nuti yoo ilaalame ji'aatti yeroo 4 yoo deemnu baajaajii qarshii 300 yoo baafte ji'aatti sanatu minyesituu adda addaatiif oolchine ituu soogiddaatti binne kana kanaafi hudhaan nuti ta'ee jira. Gaafatamaan waajjira barnoota kutaa magaalaa Boolee obbo Olaanii Dheeressaa akka kutaa magaalichaatti manneen barnoota mootummaa 14 keessatti barattoota 51,000 oliin sochiin baruu fi barsiisuu gaggeeffamaa jiraachuu kaasanii manneen barnootaa 13 keessatti immoo barattoonni 16,464 nyaanni nyaachifamaa jiraachuu himan. Akka kutaa magaalaa Booleetti barataa 51,000 ol kan ta'u galmeessine amma haala baruu barsiisuutti jirra jechuudhaani. Kanaaf kana keessaa manneen barnootaa mootummaa 14 qabna. 14 kana keessaa nyaata barataa irratti kaa'ammatame mana barumsaa 14 keessaa 13 nyaachisaa jirra jechuudhaani. Mana barumsaa 13 kana keessatti tokko barataan amma nyaachaa jiru barataan karoora qabnu karoora 16,964 kan amma nyaachaa jiru barataa 16,464 nyaachaa jiran jechuudhaan. Rakkoo cabiinsa barnootaa akka biyyaatti bu'uura irraa nu mudate keessaa bahuuf qaamni hunduu manneen barnootaa cinaa dhaabbachuu akka qabus ergaa isaanii dabarsan. Cabiinsi qulqullina barnootaa kan quunname kun keessaa bahuu fi nama tokkoof kan kennamu jechuudhaan. Mootummaan naannoo Oromiyaas hoggansi sadarkaan jiru cabiinsa kanaaf akka itti gaafatamu hoggansi mana barumsaa maatiin barataan mataansaa gahee qabachuudhaani cabiinsa kanaaf gahee qabachuudhaani isaan kun immoo bakka tokko ta'anii iddoo tokkotti irratti yoo hojjetani cabiinsa kana keessaa bahuu hin dandeenya jechuudhaani. Kanaaf akka kutaa magaalaa Booleetti kana keessaa bahuuf waan baay'ee hojjechaa jirra jechuudhaani. Tokko haala baruu barsiisuu dareetti xiyyeeffate irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra jechuudhaan. Dur supervision gizee ba'u Oromiyaarraa bakka adda addaatii supervision gizee ba'u maal godhaa baruu barsiisuu osoo hin ta'in ragaa laaluu irratti hundaa'aa jechuudhaan. Barataan daree jira ragaan kalaalamu biiroo keessatti jechuudhaan. Kun waan hin taaneef xiyyeeffannoon amma baruu barsiisuu daree keessaa irratti xiyyeeffatame barsiisaaf deeggarsi kennama jechuudhaan. Deeggarsa mala baruu barsiisuu akkaataan itti barsiisu sana laalamee deeggarsi kennamee fi akka fooyyamu godhamaa jira jechuudha.